nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu inni hundumaa danda'u mana jirtan bakka jirtan hundumaatti isinii haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota LG TV nagaan waaqayyoo isinii haa baay'atu. Guyyaa irraa sagalee waaqayyoo kutaa Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irraa sagalee tokko erga dubbifanne booddee gara barsiisa keenyaatti walii wajjin ceena. Namni hundumtuu bakka kana baafadha. Akkanadha. Egaa amantiin dhaga'urraa hin dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoos sanaan hin beekamaa jedha. Tarii darbees isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 7 yaa michoota koo abdii kana erga qabaanne kottaa waanuma dhaqna keenyaa fi hafuura keenya xureessutti of hin qulleessina. Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaanis qullaa'ummaatti fiixaan hin baafnaa jedha. Barbaachisummaa dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uu walii wajjin ilaalla. Amma dhaloonni kun dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uutti badaa iddoo kennaan jiru. Qooda kanaa faarfachuu, raajii dhaga'uu, dinqii gara garaa ilaaluuf miraakilii adda addaa tu irratti ta'ee barbaada. Dhaloonni jenereeshinii amma nuyi keessa jirru kuni yeroo wangeela dhaga'uu gadi ba'ee, yeroo sagalee waaqayyoo hin dhageenya jedhan gadi ba'ee, yeroo faarfannaaf, yeroo raajiidhaaf, yeroo dinqii gara garaaf, yeroo dhukkubsataaf kadhatan namoonni baay'een bishaan baattatanii, zayitii baattatanii iddoo dhiphisanii dhaabbatu. Iddoo baay'eetti bakka naqee tajaajilutti nan arga. Gaafa wangeela barsiifnu teessumni duwwaadha. Gaafa seexanni iyyuu jalqabu, gaafa raajiin raajamuu jalqabu, gaafa faarfannaan faarfatamuu jalqabu, lafanni dhufee guutee mana dhiphisu hin beenu. Kanaaf walumaa gala dhaloonni kun macaafa qulqulluu dhaga'uun akka waan kisaaraa yookaan immoo akka waan gatii hin qabneetti lakkaa'ee waan darbeef dirqama barsiisa kanaa qopheessuun natti fudhate. Barbaachisummaan yookaan bu'aan dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uudha. Barbaachisummaan samaayinni dhaloonni dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'u dhaloota akkamiiti, maal ta'a kan jedhu isa kana itti humna booddee. Amma garuu barbaachisummaa isaan isinitti hima. Inni tokkoffaan barbaachisummaan dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uudha jechaadha. Inni tokkoffaan sagalee waaqayyoo dhaga'anii amantiitti dhufu. Namni sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan maal ta'a? Gara amantiitti dhufa. Dhukkubuma sanatti fayyuudhaaf, rakkinuma sana keessaa bahuudhaaf, wallaansoma sana keessaa bahuudhaaf, haala nutti ulfaate keessaa bahuudhaaf dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun dirqama. Yoo isa dhaggeeffannee gara amantiitti dhufna. Namoonni baay'een akkuma sana dubbadhe egaa macaafa dhaga'uun barbaadan garuu kaansariitti fayyuu barbaadu. Dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uun barbaadan garuu seexanni hidhaa isaanii irraa hiikamee manatti akka galan dhaga'uu barbaadu. Garuu Roomee boqonnaa 17 irratti akkuma nama dubbisee dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uun maal akka fidu, amantii akka fidu ni argina. Dedeebi'een dubbisa iddoo sana. Egaa jedha amantiin dhaga'u irraa dhufa. Maaltu amantiin ergaan sii qaba. Ammayyuu asumatti jala iddoo kanatti fayyuu barbaadda. Kaansariitti fayyuu barbaadda. Dhukkuba dugdaatti fayyuu barbaadda. Kintaarotiitti fayyuu barbaadda. Dhukkuba kamitti iyyuu hiikamuu barbaadda. Sagalee raajiidhaan waan dhaggeeffatin, bishaan irratti kadhachiifachuuf marsa laayinii qabattee hin dhaabbatin. Gattaa'ii wangeela dhaggeeffadhu, sagalee waaqoo dhaggeeffadhu. Erga teessee dhaggeeffattee booddee, erga isa barattee booddee amantii si keessatti uuma. Erga amantii si keessatti uumeen booddee maal ta'a? Gara fayyinaatti, gara jireenya fayyuutti yerootti dhuftu argina. Akkanadha Roomee 17 irraa. Egaa amantiin dhaga'u irraa dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin ni beekamaadha. Namni dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'ee dubbatu dubbiin sun dubbii Kiristoos ta'uusaa beekama. Yeroo tokko bartoonni taane Phexros fa'iin akkanadha. Namoonni Phexros fa'a beekani. Namicha kana hin beeknu nuyi. Jergamota boqonnaa 4 natti fakkaata. Namicha kana hin beeknu nuyi. Namichi kun seenaa isaaf jireenya isaa hin beekna, hin baranne. Garuu dubbiin dubbatu kun ajaa'iba.
jecha addaa dubbata inni tokko akkana jedhe inni waggaa sadiif Yesuus wajjin ture akka inni bareechee dubbatuuf dubbii hubannaa qabu akka inni dubbatuuf jecha gaarii akka inni dubbatuuf namicha kana kan jabeesse strongi kan isa godhe waggaa sadii Yesuus irraa taa'ee barate sagalee Yesuusin dhagee kanaaf namichi kuni dubbii jabaa dubbachuu danda'e jedheetu qaamni biraan yeroo itti dhugaa ba'uuf argina kanaaf arras addunyaa kana raasaa kan jiran biyya kana bulchaa kan jiran iddoo hundumaatti challenge godhanii kan jiraatan dhaloota dubbii sagalee Waaqayyoof iddoo qabaniif dhaloota dubbii sagalee Waaqayyoo dhagaantu milkaa'ee argamaa jira kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uun bu'aan isaa inni guddaan tokkoffaan amantiidha akka ta'een isinitti mara amantii akka ta'een isinitti muu barbaadeen inni lammaffaan dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uun bu'aan isaa inni guddaan yakka keenya yookaan cubbuu keenya badii keenya kan nutti mu kan nutti lallabu sagalee Waaqayyoo isa nutti lallabame sana yeroo tokko biyyan beekanii yoon aar yoon cubbuu hojjete yoon nama wajjin wallabe yoon jechoota tokko dubbadhe galgala remix ta'ee gara koo dhufa ati nama Waaqayyooti kun sirraa hin eegama nama baaruun sirraa eegama nama loluun sirraa eegama nama wajjin walitti bu'uun sirraa eegama ati nama Waaqayyoo miti jechuudhaan halkan guutuu yeroo rafu remix ta'ee gurra koora deddeebee narratti dubbatama yeroo kana waan guyyaa dubbadhe itti deebi'ee yaada garaa geeddaradhaan akkasuma namoonni baay'een ejjanii ka'anii kan bu'aniif atanii ka'anii kan bu'aniif yaada garaa kan gedderataniif sagalee Waaqayyoo waan dhaga'aniif sila seexanni foon isaanii gaffa'ee cubbuutti galcheera rakkinatti galcheera dogoggoraniiru erga dogoggoranii booddee garuu sagalichi gurra isaaniirraa isaan kasasa maalati nama Waaqayyoo miti kun sirraa eegama ejjuun sirraa eegama atuun sirraa eegama sobuun sirraa eegama jechuudhaan paasterii biraatuun taane afurri qulqulluun irra dhaabbatee sagalee inni kaleessa dheengadda dhagaa turetu irratti dubbata yeroo kana egaa jilbeenfatee yaada garaasa kan geddarate ifa fayyina mootummaa Waaqayyoo argachuu danda'a inni sadaffaan sagalee Waaqayyoo dhaga'uun jireenya namaa qulleessa maal godhaa jireenya keenya kana qulleessa Salamaffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 duratti dubbiseen ture iddoo kana yaa michoota koo jedha abdii kana erga qabaanne abdii kamiin abdii sagalee Waaqayyoo abdii isa Kiristoos dubbate isa Yesuus Kiristoos biraan nuuf dubbatame sana edda qabaanne jedha kottaa waanuma dhaqna keenyaa fi hafuura keenya xureessutti of qulleessinaa jedha erga maal qabaanne sagalee Waaqayyoo erga qabaanne erga dubbii isaa dhageenye erga sagalee isaa dhageenye maal goona of qulleessina of aareessina of sakattaana of keessa waa barbaanna jedhee dubbata namichi kun Waaqayyoon sodaachuutti jiraachuudhaanis qullaa'ummaa fiixaan ni baafnaa jireenya keenya keessatti dubbii sagalee Waaqayyoo warri dhagaan warri beekanii jireenya qulqullaa'aa akka isaan jiraataniif sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa irratti dubbata inni arfaffaan lammataa dhalachuu nuuf kenneera sagalee Waaqayyoo bu'aan isaa inni guddaani dhaga'uun keenya lammii akka dhalannu nanna addaamummaa nanna sakaleessa cubbuutti kufe dhaqna sakaleessa itti faradame dhaqna sakaleessa jannata lafarra daddarbatamee gadi ba'e dhaqna sakaleessa seexanni ulfinarraa kaase qullaatee sana awwaalee dhaqna Kiristoosiin lammee dhalanneerra anaan namni addaamtu cubbuu sitti fide yoonaan jedhe ani hin dhaga'u karaa addaamin cubbuu yoonaa dhufe karaa Kiristoosiin du'a jalaa ka'eera cubbuu jalaa kaaneerra dhaqna haaraa uffannee kaaneerra anna isa lammaffaa dhalate sana ofirraa qabna Kiristoosiin kanaaf meenan dubbisa saduraa Phexros boqonnaa 1:23 irraa akkana jedha isinii jedha Hallelujah isin sanyii badutti utuu hin ta'in sanyiin bannetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataa fi isa akka inni isin jiraachisu godhutti barabaraan akka jiraatanitti maal gootanidha haaraa taatanii maal gootaniitti alattaniitti isa barabaraan jiraatu
isa immoo isin jiraachisu haaraa godhee kan isin qabu maal gootan isarraa maal gootan dhalattaniittu jedhe Sefaaniyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 jaarraa immoo akkaneedha isa sitti faradamee ture sun sirraa ka'eera karaa Addaamiin duutti nutti faradamee ture karaa Addaamiin jireenya dhabnee turre karaa Addaamiin ilmummaa dhabnee turre karaa Addaamiin qullaa taanee turre karaa Yesuus Kiristoosiin garuu aboon mucummaas deebi'ee nuuf kennameera qullaa keenyattis dhiigi Yesuus Kiristoos simbootee nutti uwwifameera ulfinna irra caalu gara keenya dhufeera buloota koo nuti egaa Addaam isa cubbuu hojjetee kufee utuu hin taane Kiristoos isa fannoorratti lammeen dhalcheedha nuti inni shanaffaani dhugaa nama barsiisa dubbiin sagalee Waaqayyoo dhugaa nama hubachiisa dhugaa nama barsiisa namni dhugaa qoree akka inni bira ga'u isa godha namoonni kaleessan engadda dubbii sagalee Waaqayyoo dhagaan dhugaan isa kam jedhanii qoratu mee hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 11 isin dubbisa akkaneedha waa Yihuudoonni warri Tasalonqee godhanii warroonni Yihuudoonni warri kunis warra Tasalonqee caalaa'edha Yihuudoonni warri kunis warra ormaa warra hin amanne warra dhugaa Yesuusin hin furanne warra Tasalonqee warra itti lallabame warra Yesuus bira ture warra Yesuus itti haasa'aa ture caalmaa yeroo isaan itti dhugaa baruudhaaf macaafa qorataniidha iddoon kun nan dubbisa Yihuudoonni warri kunis warra Tasalonqee caalaa warra yaada gaarii turan dubbicha fudhachuudhaaf qophaa'anii waan hubatame yookaan waan dubbatame dhugaa ta'uu isaa baruudhaaf guyyuma guyyaatti macaafotanii qoru turanii jira dhugicha bira ga'uudhaaf dhugicha beekuudhaaf dhugaa isa dubbatame kana dhugoomsuudhaaf Yihuudoonni maal godhuudha warra Tasalonqee caalaa guyyaa gara guyyaatti maal godhu dubbicha hin qoru dubbicha barbaadu dubbicha sakatta'u hin qoratu amma macaafa qulqulluu nu caala kan dubbisu duuka buutota yookaan hordoftoota musliimaati amanaa Kiristoosiin qaburra caalaa macaafa kan bitu macaafa kan dubbisu macaafa kan qoratu warroota amantaa musliimaa hordofanii sababiin isaa inni ammayyuu dhugaa tokko biran ga'in jiru dhugicha baruu barbaadu dhugicha beekuus barbaadu dhugicha ilaaluu barbaadu kanaaf ormoonni dhugaa sana baruudhaaf sagalicha yeroo hundumaa akka isaan qo'ataniidha iddoo kanarraa kan nuti arginu haleluuyaa inni jaaffanii abboomamuu fida akka nuyi abboomamnu namaaf hangafa keenyaaf akka abboomamnu mootii biyya bulchuuf akka abboomamnu luba waldaa keenyaaf akka abboomamnu haati mana abbaa manaaf akka abboomamtu alliyaadhaaf abbaaf akka abboomamu qajeelfama kan kaa'e sagalee Waaqayyooti sagalee Waaqayyooti saduraa Tasalonqee boqonnaa 4:8 irraa kanaaf dubbii kanaan maal godhaa'edha wal jajjabeessaa wal gorsaa waliif abboomama walii galaa tokko taa'aa jedheetu dubbata Tasalonqee irratti Phaawulos yeroo dubbatu warra Tasalonqeetiif yeroo barreessu inni torbaffaanii dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uun dubbii sagalee Waaqayyoo barachuun bu'aan isaa inni guddaan inni torbaffaan haala jireenya bara baraa isa Kiristoos dhaqeen isiniif qopheesse sanatu yeroo hundumaa konfirmi godha keessa keenya wangeela Yohaannis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bar wangeela Yohaannis qulqulluu boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti akkana jedhee dubbata Yesuus Kiristoos dhaqeen iddoo isinii qopheessa iddoon isinii qopheessu sanaa anatu isinii qopheesse deebi'ee dhufee isin fudhadhe egaa dubbiin sagalee Waaqayyoo inni nuti guyyaa hundumaa dhageenyu maal godha jireenya isa Waaqarraa dubbii isa Waaqarraa sagalee isa Waaqarraa Yesuus Kiristoos dhaqeen isinii qopheesse waadaanuu galee deeme sanatu yeroo hundumaa isa nu abdachiisa nu taasaa nutti dubbata nu barsiisa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 inni isinii dubbisa akkanadha dhuguma isinitti hima dubbii koo dhagee isaan ergetti kan amanu jireenya bara baraas qaba inni du'a keessa gara jireenyaatti darba malee gara firdii hin dhaqu jedha ilaa dhaggeeffadhaa irra deebi'een dubbisa iddoo kana dhuguma isinitti hima dubbii koo dhagee isaan ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba
inni du'a keessaa gara jireenyaatti hin darba malee gara firdii hin dhufuu jedha. Jireenya bara baraa konfirmi nu godha. Maal dubbiin sagalee Waaqayyoo jireenya biyya lafaarra jiraannu kanarra yeroo hundumaa yeroo nutti tasaasu yeroo nutti dubbatu haalli keenya Waaqa rakkate akkuma obboleessi keenya Dastaa faarfataa Dastaa faarfannaa isaa keessatti faarfate dhaalan qaba Waaqarraa dhaalan qaba samiirraa jedhee dubbatu akka inni dhaalan qabadee samiirraa akka inni dhaala qabu kan barsiisu kan itti himu dubbii sagalee Waaqayyootu isa barsiisa. Kanaaf egaa obboloota koo dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun faayidaan isaa inni guddaan isaan kanaadha. Isaan kanaadha. Kana beeknee yeroo hundumaa akka dhaggeeffannuuf Waaqayyo Gooftaan keessa keenya keessatti hubannaa guddaa nuuf haa kaa'u. Gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifama. Guyyaarraa kana sagalee gulaaluudhaan viidiyoo yookaan immoo ediitiidhaan na bira kan dhaabbate yookaan immoo hojicha kan hojjete obboleessa keenya artistii Lataa Darajjee guddaa sin galateeffadha. Daarikteera ta'uudhaan gorsuudhaan nu bira kan dhaabbate artistii Nabiyyuu Waaqayyo bara kee jireenya kee eebbisu. Akkasumas sagantaa kana kan dhaggeeffattan yeroo hundumaa miidiyaan keenya lijii kan hordoftan share gochuudhaan subscribe gochuudhaan dhaloota biraan nu ga'a. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifama. Qopheessee kan isiniif dhiyeessan obboleessa keessan lallabaa wangeelaa Takkaaleenyi Tasammaati. Shalom.